waliin mari'achaa deemna jechuudha. Uummata keessan beeksisaa rakkina keessa jirtan gammachuu keessa jirtan uummata keessanii wajjin qooddachaa deemuun dirqama keessanii. Abiyyii miti mul'ataan na dhufee waaqayyoon waanatti hime jeetuma lafaa utaalee lola labsu. Akkasin barbaannu hoogganoota akkasii hoogganoota nu wajji mari'atee ilaaf ilaameen yaadarra kennannee gara gaggalchinee ilaallee gangalchinee yaada isaanii itti rafnee itti kaanee itti qamaanee itti dhuynee kadhuguus sigale. So akkasitti murtii irra kenninuu barbaanna malee hoogganoota uumaa harka ifumaa muree murteessuu miti jechuudha. Saniifuu gabbaatanii uummata keessan yeroo gabaabaa keessatti wanni kun sigale asirra geessee jettanii akka uummata keessan beeksiftan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Kabajaan isin gaafanna jechuudha. Dalaga jirtanii 100% hanqubaan qabaa jechuudha. Dippiloomaasiidhaan Awurooppaa, Ameerikaa, addunyaa guutuu, Afrikaa, ibin hanga Arabatti dalagu jirtanii jechuudha. Kanarraa IMF maallaqa dhoorkatee sigale Faransi kilabiin warrootan tujjaarri gartee boondii irraa bitan sun kasasuun qabajee itti haaftanii sigale lola sadarkaa amma IMF lola dhaabii je'ee dhiibbaarra godhu jiru kana hunda dippiloomaasiin akka godhaa jirtan anniin beeka garuu uummanni ni beeka hin beeku uummata gabbaatanii amansiisuun burjaajii gartee fannoo wal qabatee maal jedhamu kana hunda gabbaatanii takka takkaan uummata keenya kanaafi jettanii amansiisuun dirqamaa jechuudha. Kan fudhatanii fudhata kan fudhanne duraanuu ergama addaa qaba jechuudha. Ergama addaa qaba jechuudha. Amma irra guddaa ololli Jawaar irra deemu fannoo wajji wal ta'ee fannoo wajji maarroo ta'ee fannoo wajji miitirqishoo ta'ee jaansii galle. bar ummata Oromoo kana piippiin gowwaa seetii bar. Fannoo itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqaa Mokonnon bakka gartanii qawwee hidhadhaa jee hidhachiise. Ta'a Saaminoo Tsiggee gartee osoon dhooysaan taane isteet TV irra dabarsaa. TV naannoo Amaaraatiin dabarsaa yeroo eebbisu sigale. Yeroo jaaru osoon dhokannaan qabne tateenyee TV laaluu turre. Tagaafa lola wayyaan illee deemtu Biraanuu Juulaa jalatti hammatamuun turre jechuudha. Kophaa jeneraala mataa isiitti godhee jechuudha Abiyyi. Maaliif boodarra gartee akka Oromoon fixuu deemu akka isaan qawweenii kanne akka isaan deebi'anii Oromoo ciniinaniif sigale komaandii Biraanuu Juulaa jalaa baasee fannoon ifiin if hoogganuu turte jechuudha. Mee takkaa dhageessee addunyaa guutuu tana keessatti mootummaa tokko halola jiru waraana kophaa jaaree jeneraala kophaa godhee fi harraayyaan ittisaatti hin gaafatamne waraana kophaa lolchiisan takkaa dhageessee ni beektaati. Amma Mallas Zeenaawii warri beeku hoggii himu gaafa lola Eertiraa wajji godhu raayyaa ittisaa jala waamicha godhee jechuudha. Itti gaafatamaan Jeneraal Gabra Tsaadiqaan kanaa jechuudha. Isa jalatti jechuudha. Fannoon komaandii Biraanuu Juulaa jalaa hun turre jechuudha. Kophaa isii hoogganamuu turte, kophaa isii qallabamuu turte, kophaa isii qawween itti hidhamaa turte. Isiin lolumatti karaa isanuu hin dhayne jechuudha. Isiin gartee warra raayyaan ittisaa ajjeese kanarraa qawwee sassaabbachuu turte jechuudha. Durumaanuu. Achiin paarlama irratti aboo jarree ati hidhachiifte, jarree ati nyaachifte, ummata fixaa jiraa jenna maaltu isiniin ga'e haga jijjigaa deemse haga Magdashoo ergadhee fannoo lolchiifachuu hin danda'a jee abbaan fannoo sigale namni sheeyxaanni Abiyyi Ahmad jedhamu fannoo akkasitti hidhachiise jechuudha. Lakkii fannoon tun nama jaarsa dullacha jeeftee ummata fixaa jirti. Paarlama irra dhiyeessineeti shororkeessummaa irra labsina. Hayi ilmaan kiyya irra shororkeessummaa labsitanii qabadhaa afaan keessa waliin jeen
Sigale. Waboo fi TPLF osoon ooleen buliin shororkeessummaa jala galchee jechuudha. Sigala. Duuba hoggii kana abbaan fannoo. Wadala isaa Shimallis Jaamuu fuudheeti naannoo Amaaratti baay'inni duraa xiqqaannaan gibira Oromoorraa coru, buusii Oromoorraa coru, miskiina kana akkaawuntii sanirraa fuusiseeti maqaa kubbaa naannoo Amaaraa gargaaru, gargaarsa naannoo Amaaraatiif fannoo akka jabeessanii leenjisan maallaqa kana naa geesse hadaraa jeeni Shimallis geessee deebi'ee jechuudha. Kaabinoota isaa qabate. So kabaayyata baasisiisee leenjisee quubsee mukannaqee akka nama fixxuu haala mijjeessaa fi jiru akka jarri kunilleen rakkinni tokkorra hin dhufne shororkeessummaan akka irratti lallabsiifne ka dhoorkaa jiru Jawaar Mohammadii miti jechuudha. Namicha sheeyxaana kanaa jechuudha. Fannoon ammaas guyyaa jaaramtu ani siifin hima. Jeneraalota lamaa taa'ee Bishooftutti 2011 fannoo fi farra riphee lolaa jedhanii waraana woboo fakkaatu. Akkuma wobotti gartee wanna bishaanii hoddaa bishaanii qabatee muka keessa deemu. Ka muka keessaan galle ka muka keessa rafu. Ka uummata irraa nyaatu. Sigale. Jeneraalonni lama kan isin beeytan maqaa isaanii isiniif hin dhawa yoo barbaachisaa ta'e Bishooftutti taa'anii lafa kaanii leenjisanii akka gartee Oromiyaa keessa maqaa Amaaraatiinis bobbaasan maqaa Oromootiinis bobbaasan karoorritti kennamee leenjii xumuratanii 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa Bishooftutti ijaaramte jechuudha. Gaafa kana Jawaar Mohammad hidha jiraa'uu jechuudha. Irraa'uu quban qabu. Sigale. Saniifuu ummanni keenya gartee waan waahirraahis quban qabne tanaa wajjin mataa keessan ifin rabbashinaa jechuudha. Fannoo abbaanis Abiyyi Ahmad Ali nama jedhamu. Namicha amma dhiiga namaa dhugu malee halkanii guyyaa hirriibni hin qabne kanaa jechuudha. Wanni isin qaqqabataniin wanni isin hayyootaaf maqaa balleessuu barbaaddan hin jirtu jechuudha. Kana hayyoonni keenya qawwee gartee bal'atte tana akkamiin walii qabna jedhanii illiitii uummata kanaa lammii biyya takkaa waan ta'aniif mari'achiisuun dirqama ta'ee jiru. Maaliif qabsoo takka hogii qabsooytu fira heddummeessitaaf diina xiqqeessitee fira heddummeessitaaf diina xiqqeessitee fira heddummeessitaaf Amaaraas fira godhachuu qabda. Walaayitaa, Kambaataa, Soomalii hunda fira godhachuu qabda. Maaliif isaan fannoo qofa keessaa piik godhan? Waliigaltee Jaawarfaan godhan tana keessa hayyoonni keenya godhe kana keessa Soomalee jira, Amaaraa jira, Kambaataa jira, Walaayitaa jira, Tigiree jira, nama hundaa jira, sabaa sablammii warri biitti sun na laallatti jettu hundaa jira. Maaliif Amaara qofa keessaa piik godha? Waan seenarraa madaan nu idduu jirtuu fi madaa teessan bakki silmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jedhan. Oromoon eeysaan daftee dutti jennaan Amaaraa jedhan sigale. Amaaratti maqaa dhoynaan Oromoon ka jaartii wajjira jiruutu lat keessaa godhee kara ulee qabatee ce'a ni beekan. Sigale. Kanaafi Amaara kana sitti tuttuqan sigale. Amaarri lammii biyya teenyaati waliin mari'achuun akkamitti gartee biyya teenya baraarranna jedhanii waliin mari'achuun dirqama jechuudha. Sigale. Warri har'aa asirraa Oromoo arrabsu ifiifuu mindeeyfameeti akkuma nuti faarsee bulaa qabnutti akkuma nuti gartee sheekotii manzaraa qabnutti qeensii manzaraa qabanii jechuu isaanii. Qeensonni manzaraa gartee akkuma sheekotiin manzaraa gartee sheeyxaantichaa ergamtu qeensonni manzaraatiis sheeyxaantichaa ergamanii ummata kanarra bobba'anii jechuudha. Fakkeenya yoo na gaafate akka Daaqon Daani'el Kibrat fa'aa sheeka guddoo isaaniiti. Sigale. Sheeka manzaraa jedhama sigale. Sheekotiin manzaraa tun ichiis ni jirti jechuudha. Ta afaan Amaaraa dubbattuu jira. Ta afaan Soomalee dubbattuu jira. Ta afaan Tigiree dubbattuu jira. Sheekotiin manzaraa bakka hunda guutu jechuudha. Qeensiin manzaraatis bakka hunda guutu jechuudha.
Soqeensi manzara gabbaateeti akka nama amaara jibbuu kana fa'a amma viidiyoo takka faan garreeta mootummaan kun mootummaa Oromooti. Akkam nagayumaa ganaa isin barsiisuu ta'a. Je'ee qaallicha tokko kan uummata walitti qabee haasa'uun garreesii gal. Mee dhugaa rabbii gaqqabii ilaali. Namni gartee niin qabsaawaa aangoon qabadhaa je'ee deemu uummata Oromoo kana fi qabamoo uummata guddaa kana uummata maaslaftii irra dhuftee aangoo muudeemtu masaraan isa keessa jirtu kana fi qabamoo akkasitti arrabsa. Sigale. Akkasitti arrabsamee naa himime. Sigala. Ummanni keenya dammaquu qabdanii jechuudha. Ummanni keenya dammaquu qabdan. Faarsee bulaan nu qofa keessa hin jiru. Sheekotiin manzara, qeensiin manzara Oromoo qofa keessa hin jirtu. Bakkayyuu jirti jechuudha. Bakkayyuu jirti. Qaallichi gartee bakkayyuu warra bitamu kana akkana laalee beeka. Dallaala tureemiif warra dallaalee Oromoo fi Amaara hunda tokkomee gartee fannisiisuu tureemi gaafa wayyaani abbaan isaa Geetaachoo Raddaa fa'aan gaafa ergatan. Sirri beekaa jechuudha. Madaa hawaasa kanaatii sirri beekaa jechuudha. Tanaaf madaa hawaasa kanaa tuttuqaa jechuudha. Uummanni keenya dammayxanii yoo ka miidiyaarraa dhufee maqaa afaan Amaaraatiin Oromoo arrabsu gartan sheekotii qeensii manzaraatii baqadha. Akka waliin gal, akka waliin dhageeny, akka wal jalayyaan, akka waliif hin hadoon, akka waliin hin qabsooy si godhuufi jechuudha. Amma kaleessa isinii barreesseetiin jira Dabuub keessatti gamaggammii baatii 3 ministeerotaaf godhee jechuudha. Rakkoon gana dhuftii je amma dura fuuldurri keenya ifa jechuu turan amma fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Sigale fuuldurri keenya dukkanaa jechaa jira. Baga fuuldurri keenya ifa garuu kasaa dukkana malee kasaba keenya ifa garuu kagartee sheexaantichaa dukkana malee ummanni keenya wanni beeku abadan haga hayyoonni keenya jiru haga woboon teenya jirtu wanni gartee kuni nurraa taruu inuman jirtu jechuudha. Inuman jirtu jechuudha. Abu Hammaar hin dalagu wanni siif hin erga jee dalagu. So inuman jirtu kanumaan isiniin jaa arraafi tanuma guddifadhaa. Sagantaatti aantuun hanga walii jechaanutti sheeka abbutaa baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabajaa tiktook irraas ni jirra karayyuu bakka isin rakkoon teessan jirtu hunda seennee baafna boleeyyan kiyya bakka namni isinitti jibu jiru hunda jala seennee baafna kanaa booda isinitti jibuun ta'e isin burjaajeessuun abadan hanga lubbuun nu keessa jirtu hin danda'amtu. Ummanni keenya baadiyyaa dhumu jira. Yaa Oromoo bahaa, yaa Oromoo dhihaa, yaa boo amantii waliin qoodin. Ummanni keenya xaragamu jira. Magaalaa Bilicii tana laalinaa diyaaspooraan rabbi sodaadha. Isiniin kadhadha. Diyaaspooraan Bilicii tana laalinaa. Mee hoteela isaan jaaran kana warri Oromoon mee maallaqa kamiin dhayxee mana san bulti. Oromoon mee mana kamiin maallaqa kamiin mana san dhayxee bulti. Mee naa himaa. Oromoon har'a hoteela Soofumaritti ummanni Baalee dhaqee buluu danda'a hoteela san. Ummanni Baalee dhaqee buddeen tokkochii nyaatuu danda'a gatiin isaatu samii keessa jirti. Daabboo takkachii nyaachuu danda'a. Galiin ummata kanaa maali? Ummata kana maaltu fayyada? Maal ummanni kun fayyadamuu dandayaa jeeti namni beekumsa qabu silaa waan ummata san barbaachisu. Ummata san amma hoteela ozoon hin taane ka barbaachisu tiraantira xaa'oo qulqullina qabdu sigale dhiheessii meeshaalee qonnaa dhiheessuuf
Kanaatu isaan barbaachisaa jechuudha. Dachii bal'oo waan qabaniif. Dachii badhaatuu waan qabaniif. Sigale kan isaan barbaachisu hoteela ijaaruu osoo hin taane sigale tiraantira kana bishaan baasuu maashina bishaan baasuu fa'a silaa kana kan isaan barbaachisu. Sigale amma Harargee dhaqee hoteelaan ijaaraa jira. Mee namni maaliin hoteela bula? Mee Oromoon hoteela buluu dandeessu nan meeqame? Hoteela qaalii san halkan tokko yoo bulte dibicha tokko guutuu gurguru qabda. Halkan lama yoo bulte dibicha lama gurgurta. Mee Oromoon maaliin fayyadamti hoteela san yoo bulte mee maal irraa harkatti? Sosaniifu ummata keenya dammaqaadha. Gartee waan biliciin tunillee isin sossobini. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Kun Sheek Abbutaatii hayyoota keessan dhageeffadhaa, waboo teessan jabeeffadhaa.